Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ordoftonni channel Kenya mati Kenya waritatan warri abdeesh ordoftan hundi khaysanu nagaa qabdanii isin jecha eka warreen qaartiidhaaf dorgomtan qarshii 500 abbaa 300 abbaa 200tiif dorgomaa jirtan hundi khaysanu dorgomtoonni Kenya arkaa jirra laayikiin kaysan deemaa jira abbaa laayikii irra caalmaadhaan laayikii hedduu argateetu kaardii isa guddaa mo'ata jennee jirra. Ega waan tokko isiniif dhaamuudhaaf hin dhufe kaardii kana yeroo mo'attan emailli kaysan kan ittiin nu barreessitan laalameet achiin emailli isinii kanname nu qunnamtanii achiin kaardiin sun bifa emailaatiin exchange wal goone achi keessaa wal qunnameet isiniif ergama hin rakkatinaa yoo injifattan kaardii kaysan ni argattanii karaa ittiin argattanis ittiin rakkatinaan isin dura injifadhaa injifachuudhaaf immoo video sanfuudhaati share godha namoota garagara irratti share godha saayiban keessan irratti share godhaati birangaati saayiban keessan akka commenti keessan achi jalatti maqaa keessan itti himtanii commenti keessan like isinii godhan likein keessan akka isiniif heddummaatuuf jechuu guyyaan jummaadha guyyaa xumuraati arra guyyaan kun guyyaa 30 oolle sona kanaafu jummaan guyyaa xumuraati kanaafu jummarratti wala garra hundi keessanuu video san share godha nama hedduu biraan gaadha groupii keessa share godha comment video khiyya like na godha jaaniiti namatti maddaati injifadha maaliif isin injeeni beeytanii kan carraan itti aanu kan birrii kumaati carraan itti aanu kan birrii kumaati tartiibumaan ol deemna isin injeetin jira gadin deemnu ol deemna badhaasni itti fufaachuu jummarra itti fufu so kanaafu kan ammaan tanaa kuni jummaa kan nama video kanallee share godha like godhaan isin injaa carraa gaarii hunda keessaniifu turtii gaarii nagayaan tura galatooma.